هلو هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نمني لايفي غي خمسين نمني توقع نفني كومنتين بربادو مالين بربادو إمي مالين بربادو هندي كيسن شيركولا مالي فلوبونا ما برارو جتن هندي كيسن شيركولا أني لايفي هو سينو جيتين أوفي غرو وان دمما هتا تاما وان كيماتي فين لايفي تانا سيني namni keenya lafarraa dhumatee jira. Kanaaf ummata keenyaaf sagalee ta'e jettanii keessan na cinqinaanii nani amma dhufe malee duraan dhaabeetiin ture ji'a kana. Hin fadhu waan takka imimmaan jinni sheer godha. Ittiin kafaltan ajirii lubbuu nama 100 meeqaatu dhume. Ji'uma kana keessa lubbuu nama 100 meeqaa bakka tokkotti kan namni irraa quban qaba. Amma kun akka tasaatti ijoollee Oromootu reefka ijoollee Oromooti fuudhee malee kan reefkiin fuudhamne amma diidamman kun namni diidamman kun warra reefki isaanii fuudhame ciccirame kukkutame ka ilmaan Oromoo walii qaqqabanii ilmaan awwaalle garuu nama dila kana jechuudha. Ka biraa ka saaruqni dho'e ka misaayilli dho'e isinii fi lakkaaweetiin isinii maxxansa adda baasee jechuudha. Yoo uummanni san seenee baasuu danda'e reefka san. Yoo reefka san baasuu danda'an isiniif hin ibsa rakkoon qabu. Biliis dhaamsaan isinii dhaaba. Ka du'e rabbi rahmata haa godhuuf. Ka jiru dallaalli Yaman keessa jirtan. Biliis Huutii fi Suudii wal dhawaa jirti daangarratti. Ummata hi'oofinaa biliis. Warri biyya jirtanis biyyaa hin bayinaa lolaa jiran. Yamanii fi kana jidduu Huutiin asii misaayinaan si dhoyti jidduu tana asii Suudiis si dhawa ilmi namaa lafarraa dhumate. Ani amma nama diidamman kana ka guyyaa kaleessaati. Reefka nama diidamii kana kaniin isin garsiisaa jiru ka guyyaa kaleessaati. Yoo xiqqaatee nama 400 nama 500 ka ajjeefame. Kun waan ammaaf qabeenu jechuudha. Qabatamaadhaan reefki nu harka jiru jechuudha. Kan reefki hawaasa Oromoo harka jiru kun kan Suudiin itti dhukaastee ajjeestee uummanni kan hafee uummanni kan dirmatee reefka san guuree madaawaas kaanis adda baase jechuudha. Namni fuulli isaa mul'atu xiqqashoo kan wayyaa keessaa nama 5 qofa. Namni 15 fuulli isaa badee jira saaruqni balleessee jira jechuudha. Ani amma sanii miti. Amma nama 400 san adda baasuudhaaf amma fakkeenyaaf waniin ajaa'ibu waan hawaasni keenya kun feemasni keenya kun TikTok irraa iyyuu hawaasa isaatiif maaliif sagalee hin taane? Geema ajandaa maarree ummata kana miskiina baadiyyaa keessaa deemu akkanumatti waa'ee miidiyaa hin beekne yeroo akkanatti guyyatti namni 20 namni 30 namni 200 bakka tokkotti saaruqni dha'u. Maaliif gadi baatanii uummata kana dhaabsisuu dadhabdan? Maaliif dallaala irratti tarkaanfii fuutuu dadhabdan? Maaliif yookaan dhokkee yoo dallaalli tarkaanfii dhaabaa hanqalolli dhaabbatu dhaabaa uummata hin fixinaa magaalaa keessarraa karaa haxaaxanii fi alisabiitiin oofinaa maa jettanii gadi baatanii irraan dubbanne. Maana laalta hundi keessan sheer godhaa. No amma kan nama wanta nama 800 sanii miti. Ani kan qabatamaaniin waan qabatamaan viidiyoo fi nama achitti du'ee fi nama achitti awwaalaa jiruu fi saniin isin himaa jira malee kan 400 tilmaamaan nama 400 nama 500 ta'e morma muraasaa kana keessa kan reefki isaanii ciccirame bittinnaawee nama 50 nama 100 kan amma xiqqeesseetiin nama 500 isin himuu jira. Xiqqeesseetiin nama 500 mee namni 78 aname wanta irraa ka'eetiin isin laayivii seene. Sheer godhaa gisee sheer hin gootan yooni waa isinii dubbadhe arrabaan irratti wanta jettan tama nama daamni fooqii kufteen hin dubbadha ta warra maatiif anumaa dubbadha bar namni poostiif dubbata ani poostiifii miti ani sheeriifii miti wanni sheer godhaa isin hin jiru. Gaafa natti tolte
laayivii seenee gaafa natti hin tolle laayivii irraan fagaadhu ani gaafaan hojii biizii qabu dhimma lubbuu irratti dhufeetiin laayivii seene. Namni tokko bari yoo jiruun itti tolte yoo jiruu itti tolte jette miidiyaa wani cufataa bara ani miidiyaa wani ni obsee kanatti isin asoona arrabsitanii amma deengadda laayivii naanii hojjedhe nama meeqa qabame akkasumaanu seenaa soomarratti akka namniif eeguudhaaf viidiyoon hojjedhe namni meeqaan na arrabse soomana kana tafshiishaa jira suudii keessa je'ee dubbadhuu kiyyaaf nama meeqaan na arrabse. Kuni badiidha amma. Kanaafin jibbe ani waa'ee biyya Arabaa kan. Waa'ee Dubaayii jettu foqii irratti isin darbanu. Waa'ee Beerut reefka wanta isin godhanu. Waa'ee daangaa Suudii irratti wanta isin hin ja'anu. Wani hin jibbeef biyya Oomaan hunda keessa wani hin jibbeef. Namni akkaataa itti haasa'uu jira. Akkaataa namni itti wanta jechuu jira. Isin footoo Kaduraanii jettan jala barreessitiin isin himaami giseen ani tuni mana hidhaa keessatti footoo dur fayyadamne jeetiin isin hima. Asoo agartanii asoo dubbistanii deebitanii nama arrabsitan hamilee namuma tuyxan. Namni yoo barreeffama qofaadhaan hin rifatu. Barreeffama booda wanta hin jiru alaa kulli alama reefka amma ijoolleen nama reefka amma tana daayirektii tana amma kuni reefka ijoolleen tun hin awwaalamne kuni amma bakka viidiyoo harkanne footoo harkanne bilbila isaanii harkanne bakka itti du'an harkanne waallee harkanne jechuudha. Kana ko orjinaaluma maxxansita. Yookiin isaan hin agarre reefki isaanii guutuutti kajicciramu tahee maal goota footuma kana fakkaatu fiddee keessa jechuudha. Wali galuu dadhabneen hawaasa Oromoo kanaa wajjin. Hawaasa Oromoodhaaf dammeessuu hojjechuu hin dandeessu. Footoo kun kan nuka duraaniitti siin jaagijii mana hidhaa irraa isoo dubbatan. Mana hidhaa keessatti yoo namni bilbilaan namaa du'e naan jee footoo san fakkaatuun giteen gallakkisee amma kun footoo uummanni gadduma itti ibsachuuf malee nama kudhanii du'e nama lamaa du'e nama takkaa du'e yoo wal fakkaatee maxxanse maaliif habarra dabreetiin yeroo dhibbaan isin hima. Ala kulli haal kanaaf firraa dhiisee isin jawaa'ee biyya Arabaa kana. Ala kulli haal kun amma reefka kanallee gargaaraa hojii awwaalaa. Reefka kanallee gargaaraa hojii awwaalaa warri karaa daangaa jirtan san. Rabbiilleen isinii eegu. Warri garuu daangarra hin jirre karaa daangaa hin deemina. Please nuti nama 20 nama 30 nama 100 nama 200 nama 500 sanii miti amma kan hin godhu. Warrummaan maaliif hin dhageenye yeroo hunda ani mindaan naa kafalama. Hai ijoollummaan biyya Arabaa ani isaaniif sagalee tahee isaanumaaf iyyee ammas gisee nama narratti duulan. No hai ani akkaataan itti fayyadamu jira. Yoo sii ta'e na jala deemee yoo siin taane dhiisi ani lubbuu namaa baraaruuf eeggaddu maxxansurraa namni kanarraa rifatee akka dhaabbatuufi waa hedduu fayyadama. Kanaaf uummata kana deemaa haxamitti fixan. Haxamitti fixanii huutiin lafa kana nuu bilisa baase deemaa ta'a jettee kuni kaleessa. Kun yoomuu awwaallee barammaa wanni barbaannu nuti reefka kana hojii awwaalaa jedhanii awwaaluu dadhabne namallee nuuf dirmachiisa uummanni fi nyaatee garaan qabu namni du'ee fi namni bakka san reefka jiru lakkoofsi isaanii waliin madaa warri lubbuudhaan hafe jechuudha. Mee sheer godhaa wanti keessa. Sheer godhaa wanti keessa. Wanti keessa sheer godhaa. Mee yeroo ta'a. Haaraa alakki kuni haaraa amma guyyaa kaleessa har'a guyyaan kudhanii mi kaleessa jechuudha. Kaleessa haxamitti amma kuni bar warra ani amma informationa adda addaan nagayaa jira. Informationa baay'ee nagayaa jira. Kun amma kan mirkanaawe reefki nama 20 kuni kan mirkanaawe. Uummanni achii fiigee
Haanis gatii ciramee hadagaa keessa seenee kitifoo ta'e gijee misaayilli buu wanta haxab dangaa Suudii fi Yemen jittu haxab. Ani amma waniin seeneef laayivii kana waniin seeneef deeggadda laayivii seeneetiin laayivii seenee aboo akkanatti namni dhumaa jira footoon qabu footoon naaf hin ergamne namni akkana saarofni itti bu'ee bakka akkanaa bakka akkanaatti gizee naan jaan yeroo san calinjee yooniin dhufee laayivii akkanuma dubbadhe kijiba soba jinni maarree akkana footoon tumte duraaniiti maarreedha jinniidha naan jettan itti dhiise namni dhume torban kan egaa guyyuma sagalan kana jechuudha laayivii eegaan dhaabe laayivumaan ani dhaabe kanatti narratti duulaan baqaanis maalumaanii mindaan naan kafalamu maaliifin wanta jee firratti dhiise asoon arkuu asoon dhagayuu asoo saarofni uummata keenya baadiyyaa kana keessarraa dallaalli fideetuma dhufaa misaayilli kun dirgim godha. Amma garaan na dadhabe uummanni biraallee haa callisu uummanni ijaaf kan eeggatu akka biyya Arabaatti Yaman haa ta'u Suudii haa ta'u Oomaan haa ta'u anuma kana ji'eetiin bakka mucaan ammanatti ijoollee achi gizeeratti bilbile Muniir bakka deem laayivisiin dhiisi ijoollee wanta siin jettu haya yoo uummanni kun ka du'ellee wanta jee warra ol deemuudhaaf sagalee ta'e bakka lolli banamee huutii fi wanti wal lalaa jiranii za'aatti wal garreeffatanii meeshaa gurguddaa walitti darbaa jiranii Oromoon gizee gamanaan dhufte meeshaan Oromoo marra buute gizee isaan jirte meeshaan Oromoo marra buute amma kun warra bara akka carraa reef keessaa harkanne dilli kun warra amma warra reef keessaa agarre amma ijoolleen galomsoo keessa ni jirti ijoolleen gaara mul'ataa ni jirti footoo akkan kaasne ijoolleen jimmaa keessa ni jirti arsiillee ni jirti nan jaanii aanaa isaanii adda baafachuu hin dandeenye maal baay'ee cicciraman baay'ee kukkutaman baay'ee akka malee cicciraman amma kanneen warra ndaa'uun reef keessa harkanne ka uummanni dhiyeessee achumatti lubbuudhaan na baasi jedhee ka dhume akkam jeetiin isin hima bakka sammuutti